Kun qophii afaan Oromoon qophaa'ee kan isinii dhiyaatu hojii teekinooloojii fi hojii onlaayin biizinesii yommuu ta'u, gamanumaan gara ibsa keenya har'aatti hin ceenaa. Egaa har'ammoo kan inni isinii qabadhee dhiyaadhee akkaataa akkaawunti peepaaliin itti banamuu fi akkaataa hojiirra oolchitanidha. Peepaalii akkaawuntiin egaa erga banamee as dhiyyoodha gara Itoophiyaatti erga seenee jechuudha. Isa dura namoonni onlaayin biizinesii kan ittiin hojjetanii dhabanii yerootti rakkachaa turanii ni argama jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Western Yuuniyeenii waan onlaayin biizinesoonni hojjetanii jiru. Isaanii darbaniidha amma kanatti hin argamanii. Isaan hojjechaa turanii egaa erga peepaal akkaawuntiin Itoophiyaa keessatti jalqabee Itoophiyaanotaa fi kun gammachuu addaati. Onlaayin biizinesii anarraa ka'ee namoonni baay'ee hojjetachaa jiru. Garuu mootii peepaalii karaatti fudhatanii peepaalii kana amma kanatti hin beekanii akkaataatti banamu jechuudha. Erga banamee booddees piroosesoonni tokko jiru. Isa otoo hin guutiin peepaaliitti naa galuu didee jedhanii oduun akkasii dhaga'ama jechuudha. Egaa har'ammooti akkaataatti peepaaliin banamuu fi akkaataatti verifaayidii ta'uu isinii qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Gamanumaan egaa viidiyoo kana sabiskiraayib, laayikii fi hiriyoota keessaniif sheer akka gootan akkasumas yaada yoo irratti qabaattan gaaffii fi komentiin banaadha isin jennaa. Gamanumaan gara egaa asirratti kan nu barbaachisu kiroomii nu barbaachisa. Kiroomii hin galla. Erga kiroomii gallee booddee tuqsadii ishee irraa keessa jirtu jechuudha. Dhiifama. Erga kiroomii gallee booddee tuqaa sadii ishee irra keessa jirtu tokko jirti. Ishee tuqnee deeskitoop saayitii irra buufanna. Erga deeskitoop saayitii irra buufannee sarchii irra gallee sarchi batanii irra gallee paypal.com/AE jennee sarchi goona. Egaa akkuma argitanii akkanaatti naa fideera. Ergnoo sign up for free jedheera. Ishee irratti kilik goona jechuudha. Egaa akkuma argitanii kun akkanaatti naa fidanii filannoo lama naa fideera. Choose from two type of account jedheera. Egaa as keessaati akkaawuntii kana keessaa baay'ee gaariidhaan hin jedhu. Biizinesii akkaawuntiidha. Biizinesii akkaawuntiitiin otoo banattan baay'ee gaariidha. Achi kontiniyuu jettu. Akkuma argitanii kun akkanaatti naa fideera. Sanaati achi bakka inter email address jedhu imeelii keessan isa sirrii imeelii keessan erga imeelii keessan isa sirrii guuttanii kontiniyuu jettu jechuudha. Sanaati achi paaswaardii na gaafateera. Addana kanatti paaswaardii gaafa guuttanii egaa inter at least 8 character inter at least 1 number or symbol kana guutuu jedhee isin ajajeera jechaadha. Akkaattan guutuu gamanumaan ana wajjin duukaa bu'a. Ilaa ani guutee kana ilaala 10 30 40 50 E kaapitaalii fi A jechaadha. Seeranni barbaade guuteeraa fi jechuudha. Gamanumaan kontiniyuu jettu sarchi godhe. Egaa ammammoo akkuma argitanii kunoo kana naa baaseera jechuudha. Leegaal firist neemii jedhee leegaal firist neemii maqaa keessan isa sirrii guuttuu jechuudha. Maqaa keessan isa sirrii guuttuu leegaal laast neemii gammachuu dhangoo an keessanii matamti keessan guuttattu jechuudha. Leegaal biizines neem eddee jedhutti ani biizinesiin koo AB idea jechuudha. Maqaa yuutuubii koo sanaatii achi akkuma argitanii biizines erga akkasitti guuttanii han Itoophiyaa erga buufattanii bilbila keessan gamanumaan guuttu jechuudha. 960 akkasitti guuttanii bira darbitu bakka PO box jedhutti ani fayyuman gashaa hin qabu waan ta'eef warra qabaatan immoo otoo poostaa nambirii keessan gashitanii baay'ee gaariidha. Ani ijaa hin qabnee fi fayyuman gashaa jechuudha.
additional information isa jedhu irra utaaltanii siitii ejjee jedhu guutuu ani dirree dawaa guutaa jechuudha. Dirree daawwaan guutaa Emiratis eddee jedhu abbuu dhaabiin filadhaanii isin hanbarbaadanii filachuu dandeessu. US dollaarii sanaati achi as kanatti egaa sin gaafatu qaba. By clicking agree and continue, I agree to the user agreement and the privacy statement akkana irratti walii galuu qabdu agree gochuu qabdu jechuudha. Sanaati achi agree and continue jettu. Business type jedhee naa fideera continue jennaani. Asitti individual and sole proprietorship ishee jettu ishee filattu. Product or service ishee jettu immoo professional service filattu jechuudha. Akkuma argitanii naa fideera. Sanaati achi website irra utaaltanii continue jettu. Egaa gara caaluu guunneef irra guyyaa dhaloota keessanii guuttuu guyyaa dhaloota keessanii isa sirrii otoo guuttanii asirratti baay'ee baay'isaadha. Akkaan faranjiitti jechuudha. Ishii sanaati achi identity document ishee jettu irra dhuftanii drivers license ishee jettu ishee filattu. Driver license nambarii keessan immooti lakkoofsan barbaade haa ta'u dijiitii 13 hanguutuu filattu jechuudha. Lakkoofsa abbaaf kan barbaade ta'uu danda'a. Driver license ishee jettu dijiitii 13 guutuu qaba garuu sirriitti lakkaawwachuu qabdu jechuudha. Ani guutuu fayyuman guutaa akka manatti dhufeen guute jechuudha. Garuu 13 guutuu qaba. Amma waan guutuun ollee amma akkuma argitanii guuteera jechuudha. Sam as business address iddoo jedhutti isuma duraarraa haa guuttatuuf isaaf eeyyamtu right gootu jechuudha. Sanaati achi guuttateera. Sammiitee ishee jettutti buutanii egaa akkuma argitanii kunooti gamanumaan sirnaan xumurameera naa baname. Welcome to the PayPal dhiifama. Commerce platform where you will find tools that can help your business grow jedha. Egaa amma gamanumaan xinnoo as siqxanii amma gaa asittidha namoonni baay'een dogoggoraniiru verified otoo hin godhatiin irraanfatanii sin jedhe asii galtuu bakka tuqaa dhiifama. Iddeen taaniin gala dhiifama guddaa. Kun egaa birriin galeeru 0.0 total received qabdu jedha. 0 asiitis total sent hour spent akkasuma money out hangootaniittanii amma kanaa qabdu jedha. Gaafa verified gootanii emailing tokko PayPal irraa naa galeera jechuudha. Confirm your email akkuma argitanii inni naa galeera. Amma garuu kallattumaan dhaqeen confirm godha jechuudha. Akkuma argitanii kun confirm your email jedhee akkasitti naa fideera jechuudha. Kuni Gmail koo jala galeenaan argadha jechuudha. Confirm godha. Egaa hin dagatiin akkuma isin jedhee paaswaardii isaa ittiin bananne nu gaafatee jechuudha. Ani nangu akkuma argitanii paaswaardii koo guuteera. Sanaati achi goon jedha jechuudha. Akkuma argitanii amma sirriitti
verified naa ta'eera jechuudha. Amma anin barbaade birrii itti gashachuu danda'a jechuudha. Itti gashee ilaaleera jechuudha. Online bizinesii tokko hojjechaan jira. Achumarraan egaa akka inni hojjetu ilaala jedheen $0.1 itti ergee acceptee naa godheera jechuudha. Isa isinitti agarsiisuun danda'a imeelii isaa sanaa galeeru jechuudha. Akkuma argitanii kunooti Grand Channel Entertainment Limited has sent you jedhee amma kana gara PayPal kottee naa gasheera jechuudha. Kana isinumatti agarsiisuudhaaf jedheeni ishee guyyaa dhuftu irratti immooti bizinesichi maali isa jedhamu akkaataa banamuu fi akkaataatti ergamu yookaan immoo akkaataatti kaffalticha argannu hojjennee isiniifan dhiyeessa jechuudha. Galatoomaa. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tole gamanumaan abdii kooti. Yoo isinitti tole gamanumaan subscribe, like fi hiriyoota keessaniif share gootanii akka na bira dhaabbattan gamanumaan isinan gaafadha. Galatoomaa. Horaa bulaa. Deebanaa.